lammaffaa akkasumas immoo seenaa injifannoo Adwaa wal qabsiisan bal'inaan qindeeffachuudhaan isin biraan ga'uuf asitti argamneerra. Heelaan Silashii si waliin turtii taasisaa amma gara ijoo oduu keenyaatti darba. Dhaloonni ammaa gootummaa abbootii isaa dhaaluun dhimmoota faayidaa biyyaalessaa fi dhimma ulaa galaanaa irratti tokkummaan dhaabbachuu akka qabu dhaamame. Manni marii ministeerotaa walga'ii idilee 53ffaa taa'een dhimmoota biyyaalessaa gurguddoo irratti mari'achuun murteewwan dabarse. Odeeffannoo maddeen alaatiin guyyaan bilisummaa Kooriyaa Kibbaa sirnoota garaagaraan kabajame. Kunneen ijoowwan oduu keenyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana injifannoo yaadannoo Adwaa kan waggaa 130ffaa guyyaarraa sirnoota garaagaraan magaalaa Finfinnee godambaa yaadannoo injifannoo Adwaatti kabajameeti kan jiru. Odeeffannoowwan keenya bal'inaan dhimma kanarratti xiyyeeffatu amma gara odeeffannoo gaggabaabaa qabanneetti darba. Kabaja guyyaa injifannoo Adwaa waggaa 130ffaa irratti kan argaman pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee injifannoon Adwaa Afrikaa fi uummattoota gurraachaa hundaaf bilisummaa kan qabsiisee kabaja namoomaa kan gonfachiisee fi gootummaa Itoophiyaanotaa addunyaatti kan agarsiisedha jedhan. Gootummaa oolmaa dirree waraanaa dhiirota qofaa osoo hin taane kan gamnummaa fi jaalalli biyyaa dubartoota irratti mul'atedha kan jedhan pirezidaantii Taayyeen Adwaan walqoodiinsaa fi walitti bu'iinsa irra darbuun nageenya waaressuu kan jajjabeessu ta'uu simaniiru. Hiikkaan Adwaa har'aa birmadummaa badhaadhinaan fayyuudhaan kan jedhan pirezidaantii Taayyeen injifannoo dirree Adwaa irratti argame injifannoo diinagdee fi siyaasa naannawaatiin yoo hin deeggaramne hiikkaan isaa guutuu akka hin taane dubbataniiru. Fuuldureen biyyattii kan milkaa'u Itoophiyaan uggura ulaa galaanaa dhabuu jalaa yoo baate qofaadhas jedhanii jiru. Kunis karaa faayidaa waloo mirkaneessuun akka milkaa'uuf Itoophiyaan fedhii qabaachuus ibsaniiru. Fedhii siyaasaa dhuunfaa milkeeffachuuf jecha diinota biyyaa waliin hiriiruun biyya ofii irratti duuluun qaanessaa ta'uu simaniiru. Baandaawwan ammayyaa akka nuti ulaa galaanaa hin arganne hojjetan tokkummaadhaan ni fashaleessinaa jedhan Itaamaajoor Shumii Hoolii Galaa humnoota waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Fiild Maarshaal Biraanuun ergaa sirna kabaja ayyaana yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 130ffaa Finfinneetti kabajame irratti ergaa dabarsaniin Adwaan mallattoo bilisummaa uummata gurraachaa qofaa otoo hin taane boqonnaa seenaa gootaa fi gantuun itti adda ba'edha jedhaniiru. Har'as baandaawwan ammayyaa haftee seenaa ta'an diinota seenaa waliin ta'uun Itoophiyaa akka ulaa galaanaa hin arganne carraaqaa jiraachuudha kan himan. Piroojeektiin haaromsaa akka hin xumuramnee fi misoomni akka hin milkoomne halkaniif guyyaa hojjechaa turuu isaanis yaadachiisaniiru. Ulaa galaanaa dhabuun Itoophiyaaf kufaatii ta'uu kan himan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ammas qoqqoodinsa uumuun carraaqqii ulaa galaanaa argachuuf taasifamu qaamoleen gufachiisuuf yaalan akka jiran ibsaniiru. Raayyaan ittisaa biyyaa wareegama kaminuu fedhii biyyaalessaa kabachiisuuf akka hojjetus beeksisaniiru. Injifannoon Adwaa raayyaa keenyaaf yeroo hundumaa galaa injifannooti jedhan ministeerri ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mahammad. Injifannoon Adwaa bilisummaa uummata gurraachaa fi mallattoo kabaja ilmaan namaa ta'us ibsaniiru. Ministeerri ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mahammad ergaa kabaja yaadannoo injifannoo Adwaa irratti dabarsaniin Adwaan injifannoo Itoophiyaa qofaa osoo hin ta'in fakkeenya birmadummaa uummata gurraachaa hundaa ta'uudha kan dubbatan. Injifannoo Adwaa uummanni tokkoomee humna weerartuu fi meeshaa waraanaa hidhatee injifachuun weerartuu hin mo'amne akka
hin jirre olaantummaa hamilee addunyaa guutuutti kan agarsiise milkaa'ina guddaadhas jedhanii jiru. Abbootiin keenya gaarreen Aduwaatti aarsaa kaffalan kabaja Afrikaa deebisuuf Pan-Afrikaanizimiif bu'uura kaa'uudha kan ibsan. Ministeeronni ittisaa biyya Afrikaa ayyaana kanarratti argamuun isaanii injifannichi kan Itoophiyaa qofaa osoo hin taane ayyaana birmadummaa waliin Afrikaanotaaf addunyaa guutuu ta'uu isaa qabatamaan kan mirkaneessedhas jedhaniiru. Injifannoon Aduwaa raayyaa ittisa biyyaaf yeroo hundumaa galaa injifannoo ta'us eeraniiru. Ethiopia digital Yanika Ethiopia we not give no vacation Adawaan ibsituu kabajaa fi birmadummaa Afrikaa ta'uu dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yesuuf himan. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yesuuf kabajaa ayyaana yaadannoo injifannoo Adawaa waggaa 130ffaa ilaalchisuudhaan ergaa dabarsanii jiru. Ergaa isaanii kanaan injifannoon Adawaa birmadummaa kabajaa fi tokkummaan Afrikaa kan irratti mul'ate agarsiistuu guddaa ta'uudha kan ibsan. Akka lakkoofsa warra faranjootaa bitootessa 2 bara 1896 injifannoon galmaa'e kun Afrikaan carraa ishee ofii akka mirkaneessituu ergaa cimaa addunyaaf kan itti dabarsite ta'uusaa dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa kun himanii jiru. Miirri Adawaa ammas hawwii fi abdiiwwan ardittii ajandaa bara 2063 bocamanii fi kaka'umsa guddaa akka kennu yaadachiisaniiru. Afrikaan qormaatilee bara ammayyaa kana injifachuun bahachuuf akkuma Adawaa hundi tokkummaa fi jabinaan dhaabbachuu akka qabu kan ibsan dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yesuuf ciminni guddaa ardittis waloomaa fi tokkummaa keessa akka eegamus eeraniiru. Dhaloonni amma miira injifannoo Adawaa gonfachuun nageenyaa fi misooma biyyattii mirkaneessuu akka qabu dhaamame. Loltoonni duraanii fi waldaan iskaatii Finfinnee tajaajila odeeffannoof nageenya biyyaalessaa daawwatanii jiru. Tajaajila odeeffannoof nageenya biyyaalessaa waggaa 130ffaa injifannoo Adawaa ergaa baga ittiin geessanii dabarsee jira. Miseensonni waldaa gootota duraanii Itoophiyaa fi waldaan iskaatii Finfinnee nageenyi tasgabbii fi misoomni biyyattii dhaloonni wal harkaa fuudhuun akka milkaa'u eeruun dhaloonni amma miira injifannoo Adawaa gonfachuun misooma biyyaalessaa haaraa galmeessuu akka qabu ibsanii jiru. Injifannoo Adawaa keessatti odeeffannoon gahee olaanaa akka gumaachu yaadachiisuun akkasumas hojii jijjiirama dhaabbata odeeffannoo fi nageenyaan hojjetamaa ture Itoophiyaan diina kamirrayyuu ofirraa ittisuuf dandeettii akka qabdu ofitti amanamummaan akka itti dhaga'amu taasiseera jedhaniiru. Barattoonni miseensa waldaa iskaatii Finfinnee ta'anis gootota kabaja Itoophiyaaf wareegama kaffalaniif kabaja guddaa qabaachuu ibsaniiru. Lammiileen kutaalee Itoophiyaa hundarraa garaagarummaa sanyii fi amantaa tokko malee waliin dhaabbachuun injifannoo Adawaaf gumaacha gochuun isaanii barnoota guddaa gootota Adawaa irraa baratamuu qabu ta'uu hubachiisaniiru.
Gosummaan Adwaa irratti argame hojii bu'uuraalee daandii baaburaa saffisiisaa fi ga'umsa qabeenya keenyaan xumuruun jaalala biyya injifannoo Adwaatti argame ammas ni agarsiifnaa jedhan hojii gaggeessaa waldaa aksiyoona geejjiba baaburaa Itiyoo Jibuutii Injiinar Taakkalee Uumaa. Waldaan aksiyoona geejjiba baaburaa Itiyoo Jibuutii waggaa 130ffaa injifannoo Adwaa kabajee jira. Kabaja ayyaanichaa sababeeffachuun bu'uuraaleen daandii baaburaa kiiloomeetira 3 paarkii indaastirii AMG sarara baaburaa Itiyoo Jibuutii waliin wal quunnamsiisuu daawwatameera. Daawwannaa kanarratti ministeerri deetaan geejjibaaf loojistiksii Dhengee Boruu hojii gaggeessaa waldaa aksiyoona geejjiba baabura Itiyoo Jibuutii Injiinar Taakkalee Uumaa fi qondaaltonni mootummaa biroo argamaniiru. Injiinar Taakkalee Uumaa wareegama abbootiin keenya kaffalaniin seenaa guddaa injifannoo Adwaa galmeessisaniiru jedhaniiru. Nuti ammoo dhaloota dhufuuf galaa kan ta'u bu'uuraalee geejjiba daandii baaburaa ciccimoo dandeettii mataa keenyaan ijaaraa jirra jedhan. Akkasumas bu'uuraaleen daandii baaburaa ijaaramaa jiran gara fuulduraatti fooyya'aa fi kan kana caalaa hojjechuu akka dandeenyu agarsiistuu ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis gara fuulduraatti daandii baaburaa gurguddaa fi bu'uuraalee misoomaa biroo ijaaruuf karoora bal'aa qabaachuus ibsaniiru. Dhaloonni har'aa seenaa injifannoo Adwaa irraa barachuun tokkummaa sabdaneessummaa cimsuu akka qabu pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Gambeellaa Gaatwaakroon hubachiisan. Ayyaanni yaadannoo injifannoo Adwaa naannoo Gambeellaatti sirnoota garaagaraan kabajameera. Sirna kabaja ayyaanichaa irratti kan argaman pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Gambeellaa Gaatwaakroon abbootiin duraanii waliin ta'uun qabsoo taasisaniin bilisummaa biyyaa itti fufsiisuudha kan dubbatan. Dhaloonni ammaas otoo waliin qoodiin misooma biyyaa irratti duuluu akka qabu hubachiisanii jiru. Kanaafis tokkummaa sabdaneessummaa cimsuun akka barbaachisu ibsan. Kantiibaan magaalaa Gaambeellaa Tuut Jooggama isaaniin Itoophiyaan biyya jabduu fi kabajamtuu taasisuu keessatti dhaloota ammaarraa gaheen guddaan akka eegamu dubbataniiru. Adwaan mallattoo tokkummaa uummata Itoophiyaa ta'us eeraniiru. Etv Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa wiixata galgala tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jirudha kan daawwachaa jirtan irra deebi'uudhaan baga ayyaana yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 130ffaan isiniin geechaa odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Dargaggoonni gootota Adwaa irraa jaalala biyyaa dhaaluun biyya misoomuu fi ceesisuun seenaa mataa isaanii galmeessisuu qabu jedhame. Ayyaanni injifannoo Adwaa waggaa 130ffaan magaalaa Gondaritti sirnoota garaagaraan kabajamee jira. Kabaja ayyaanichaa irratti kan argaman kantiibaan magaalaa Gondar Chaalaachoo Daanyaa dhaloonni ammaa gootota Adwaa irraa jaalala dhaaluu qabudha kan jiran. Kanaanis faana abbootii isaa hordofuun biyyaaf wareegama kamiyyuu kaffaluuf qophii akka ta'an amaniiru. Dhaloonni kaleessaa gootummaa weerartoota qolachuu yaadachiisu dhaloonni ammaa immoo diina isaa kan ta'e hiyyummaa irratti duuluu qabas jedhaniiru. Odeeffannoo injifannoo Adwaan wal qabatan keessaa yoo baanu manni marii ministeerotaa walgeedilee 53ffaa irra taa'een dhimmoota biyyaalessaa gurguddoo irratti mari'achuun murteewwan garaagaraa dabarsee jira. Haaluma kanaan tokkoffaa hundeeffama yuunivarsiitii hubannoo namtolchee dargaggoota hubannoo namtolchee leenjisuu fi hayyoota teeknooloojiidhaan biyya ijaaran horachuuf yuunivarsiitiin of danda'ee akka hundeeffamu murteessee jira. Lammaffaan beenyaa investorootaaf kaffalamu irrattis mari'achuun investoroonni piroojektota gurguddoo irratti akka bobba'anii fi guddina dinagdee akka ariifachiisaniif haala kaffaltii beenyaa isaanii murteessuuf dambiin qophaa'ee raggaa'ee jira. Sadaffaan waliigalteewwan maallaqa deeggarsaa ilaallatuun waliigalteewwan liqii sadii yookaan doolaara miiliyoona 400 fi miiliyoona 20 ol humna elektiriikaa babal'isuuf baankii Kooriyaa irraa doolaara miiliyoona 60 tuqaalama akkasumas humna haaromfamaa fi dijitaalaa Firaans irraa yuuroo miiliyoona 80 misooma magaalaa fi carraa hojiif kan oolu ammoo waldaa misooma idil-addunyaa CDR miiliyoona 100 fi miiliyoona 84 tuqaa tokko irratti wixinee qophaa irratti mari'achuudhaan gara mana marii bakka bu'oota uummataatti akka darbu sagalee guutuun raggaasisee jira. Arfaffaa sirna nagahee kuusaan wal qabatuun sirna gabaa ammayyeessuu fi hanqinaalee kanaan dura turan furuuf dambiin sirna nagahee kuusaa meeshaalee qophaa'ee ragga'ee jira. Shanaffaan eeyyama oomisha warqii fi sibiilaa wal qabatee galii sharafa alaa guddisuu fi carraa hojii uumuuf waliigalteewwan oomisha albuudaa gurguddoo akka mallatteeffaman murtaa'eera. Ja'affaan imaammata turizimii bara 2001 irraa kaasee jiru bakka buusuudhaan turizimii dinagdee mandhaalee waliin wal simsiisanii guddisuuf imaammanni haaraan ragga'eera.
Itoophiyaan jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuudhaaf tarkaanfiiwwan eegumsa naannoo misooma waaraa fi guddina dinagdeetiin wal simuu fudhachaa jiraachuu ministeerri karooraa fi misoomaa beeksise. Ministeerri karooraa fi misoomaa fandii eegumsa naannoo waliin qindoomuun waltajjii eegumsa naannoo qopheessee jira. Waltajjicha irratti kan argaman ministeerri deetaa ministeera karooraa fi misoomaa Siyyum Makonnin Itoophiyaan jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuudhaaf tarkaanfiiwwan eegumsa naannoo misooma waaraa fi guddina dinagdeetiin wal simuu fudhachaa jiraachuu dubbataniiru. Eegumsa naannoof jijjiirama qilleensaa dandamachuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabu akka ta'es dubbatanii jiru. Waggoota 7 keessatti biqiltuuwwan biiliyoona 48 dhaabamuun hidhaan haaromsa Itoophiyaa xumuramuu fi hojiin misooma koriidarii akkasumas maaddii guutuuf qamadii biyya alaatti erguu eegaluun jijjiirama qilleensaa misooma waaraa fi guddina dinagdee waliin wal simsiisuun hojjechaa jiraachuudhaaf agarsiistuudha jedhan. Dhaabbata eegumsa naannoo idil-addunyaatti qindeessaan Afrikaa Joon Kiiteenuu gama isaaniin naannoofni baha Afrikaa qabeenya uumamaa olaanaa kan qabuu fi jijjiirama qilleensaa dandamachuu danda'u ta'us ibsaniiru. Odeeffannoo maddeen alaatiin Kooriyaa Kibbaatti guyyaan ka'umsa sochii bilisummaa biyyattii kabajame. Biyyattiitti waggaa waggaan guyyaan sochii bilisummaa kan kabajamu yoo ta'u, guyyichis qabsoo gita bittaa Jaappaan jalaa ba'uuf taasifame yaadachuuf kabajamaa jedhamee jira. Kooriyaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1910 irraa eegalee hanga bara 1945tti gita bittaa Jaappaan jalaa kan turte yoo ta'u, biyyattiin walabummaa akka gonfattu ifatti sochiin farra gita bittaa bara 1919 namoota 33 akka eegalamedha kan himamu. Guyyaan sochiin qabsoo itti eegalame kunis akka guyyaa bilisummaa Kooriyaa Kibbaatti waggaa waggaan kan yaadatamu yommuu ta'u, baranas kutaalee garaagaraatti xomboora qabsiisuu fi imala lafoo taasisuun kabajamee jira. Sirna kabajaaf yaadannoo bilisummaa biyyattii kanarratti dargaggoonni hedduun akka hirmaatan himameera. Yaadannoon sochii walabummaaf bilisummaa biyyattii kun barana marsaa 107ffaaf gaggeeffamuu isaa AFPtu gabaase. Kaanadaa fi Indiyaan hariiroo gamlamee isaanii qabbanaa'ee ture haaromsuudhaaf walii galan. Ministeerri muummee Kaanadaa Maark Kaarnee daawwannaa hojii Indiyaatti taasisan ministeera muummee biyyattii Naarendiraa Moodii waliin mari'atanii jiru. Marii kanaan hariiroo gamlamee biyyoota lamaanii qabbanaa'ee ture fooyyessuu irratti xiyyeeffatanii jiru. Kanaanis hariiroo gama teekinooloojii fi aadaa qaban cimsuuf sanada waliigaltees waliif mallatteessaniiru. Kana malees hariiroo dinagdee fooyyessuu fi biyyoota lamaan gidduutti daldala walabaa diriirsuuf waliigaltee irra ga'uun isaanii himamee jira. Keessumattuu dhiibbaa yeroo ammaa daldala addunyaa mudateen walqabatee daldala waloo Kaanaadaa fi Indiyaa fooyyessuun fayyadamummaa uummataa biyyoota lamaanii kan mirkaneessu ta'uu ministeeronni muummee biyyoota lamaanii ibsuu isaanii AFPtu gabaase. Kolombiyaa fi Ikwaatooriyaal gareen baala sammuu namaa hadochuu daddabarsuu irratti duula waloo eegalan. Biyyoota lamaanitti gareewwan baala sammuu namaa hadochan yeroodhaa gara yerootti of cimsuun yakkoota ajjechaa fi kanneen biroo irratti bal'inaan akka hirmaatan eeramee jira. Kanuma bu'uureffachuun hooggantootaa fi qaamolee gareelee yakkoota gurmeessan kanneen irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuun himameera. Yakkoota daangaa ce'oo kanneen Kolombiyaa fi Ikwaador haalaan miidhamaa hubamaa akka jiranis eeramee jira. Duulichi gaagama gareewwan yakkaaf gurmaaniin uumamaa jiru kana qolachuuf akka eegalame ministeerri ittisaa Kolombiyaa Pedro Sanchez himanii jiru. Duula qindaa'aa kanaafis mootummaan Kolombiyaa miseensota humna waraanaa 13,000 fi poolisoota 7,000 bobbaasuu beeksisee jira. Duula humna addaa, poolisii, humna qilleensaa fi humna galaanaa biyyoota lamaan hirmaachisee kan Ameerikaanis deeggaraa jiraachuu himamee jira. Tibbana Meeksikootti hoogganaan garee yakkoota baala sammuu namaa hadochanii maqaa Elmenchoo jedhamuun beekamu ajjeefamuun kan yaadatamudha.
kabajamtoota daawwattoota keenya Etv Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa kan wiixata galgalaa tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jirudha kan daawwachaa jirtanii gara odeeffannoo bal'inaan qabanneetti dabarra. Itoophiyaanonni seenaa injifannoo Adwaa abbootiin galmeessan qofaa osoo hin taane mul'ata ulaa galaanaa argachuu abbootii Adwaa boodas ture milkeessuuf cichoominaan hojjechuu akka qaban pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee dhaaman. Guyyaan kabaja injifannoo Adwaa waggaa 130ffaa irratti kan argaman pirezidaantii Taayyeen fedhii siyaasaa dhuunfaa milkeeffachuuf jecha diinota waliin hiriiruun biyya ofii irratti duuluun qaanessaa ta'uu ibsaniiru. Muzayyin Maammaa. kabaja guyyaa injifannoo Adwaa waggaa 130ffaa irratti kan argaman pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee injifannoon Adwaa Afrikaa fi uummattoota gurraacha hundaaf ifa bilisummaa kan qabsiise kabaja namoomaa kan gonfachiisee fi gootummaa Itoophiyaanota addunyaatti kan agarsiisedha jedhanii jiru. Gootummaan oolmaa dirree waraanaa dhiirotaa qofa osoo hin taane kan gamnummaa fi jaalalli biyyaa dubartootaa irratti mul'atedha kan jedhan pirezidaant Taayyeen Adwaan wal qoodiinsaa fi walitti bu'iinsa irra darbuun nageenya waareessuu kan jajjabeessuudha jedhanii jiru. አድዋን ስናስብ በአእምሮአችን የሚመላለሰው ጀግንነት ነው። አድዋ የሮ ያደኑ ሰሙ ኬኛ ኬሰ ከንደዴቡ ጎቱማዳ ጎቱማን ኢሞ ነገኛ ዋሬሱ ኡመተ ፈየዱፊ ብየ ጉድሱዳ ከናፉ ጎቱን በረኬኛ እየፍንጭላ ከነገሲሶ ሶ ሂንታኔ ከንሰገሌ ጃለለ ብያ ወልደንደኡፊ ወሊን ጉደቹ ወልካሱዳ ያገር ፍቅር የመቻቻል የውቀት የጥበብና አብሮ የማደግ ድምጽን የሚያጎላ ነው። hiikaan Adwaa har'aa birmadummaa badhaadhinaan faayuudha kan jedhan pirezidaantichi gatii birmadummaaf abbootiin keenya kaffalan qofa osoo hin taane mul'ata ulaa galaanaa argachuu injifannoo Adwaa booda qabatanis milkeessuu irratti cichuu qabnas jedhanii jiru. በአድዋ ድል ማግስት የዲፕሎማሲው ትግል አንዱ ማጠንጠኛ የነበረው በሪ እንጅፈኖ አድዋ ቡኡረ ቀብሶ ዲፕሎማሲ ከንቱሪ አቡማ ኡላ ገላና ፊ ቡፈተ ዶኒ ኢትዮጵያን አዱኛንቲ ወልቆነምቱ ምርከኔሱ ቱሬ ሀራ ኑቲ ጋፈቻ ከንጅሩስ ዋን ሀራ ኦሶንታኔ ዳንዲ ፊ ፋና ሴና ከነ ሆርዶፋ ጅራ ምርግ ኡላ ገላና አመንሲሳ ፊ ዋራ አርገቹ ኬኛ ኢማና ብርመዱማ ወሬ ገምቶኒ አድዋ ኑዳልችሰንራ አደበሄ ከን ኢላለሙ ሚቲ ታችን ያድዋ ሰማዕታት ካወረሱን የሉዓላዊነት አደራ የማይነጠል ነው። injifannoon dirree Adwaa irratti argame injifannoo diinagdee fi siyaasa naannawaatii hin deeggaramne hiikaan isaa guutuu hin ta'u kan jedhan pirezidaant Taayyeen fuuldureen biyyattii kan mirkanaa'u Itoophiyaan uggura ulaa galaanaa argachuu jalaa yoo baate qofaadhasii jedhaniiru. kunis karaa faayidaa waloo mirkaneessuun akka milkaa'uuf Itoophiyaan fedhii qabaachuus ibsanii jiru. Fedhii siyaasaa dhuunfaa milkeeffachuuf jecha humnoota alaa waliin hiriiruun biyya ofii irratti duuluun qaanessaa ta'uus ibsan. የተገዥነትና የቅጥረኝነት አባዜ ያሳዝን ያስተዛዝብ እንደሆነ እንጂ አራን ቢተሙፊ ቀጨረሙማ ወልኑ ታጀብሲሰ ተአመሌ ኢትዮጵያ እንጅፈቴ ሂምቤኩ ተልማማ ሲያሳ የሮ ጫላ ያደመ ተርሲማዋ ፋይዳ ኡመታ ግዱ ገለይፈቴ ከሮርሱፊ ፋይዳለ ቢያለሳ ግዱ ገለይፈቹን ሙርቴሳዳ ሁምኖታ ኢመለ ጉድነ ኢትዮጵያ የሮ የሮ እንደደቢያን ቀጀልቹንስ በርባችሳዳ ከነን ዳንዲ አመያኡ ብየ ኬኛ እረጪሰን ዮጅራተን እሞ ተካብረ ደርበኒ ደሙዳ ዮከን እሞ እረተርካንፈቹን ጨሁ ለማወቅ በየጊዜው የሚመላለሱ ኃይሎችን መግራት ተገቢ ነው። በአገራችን የመዘመን ጎዳና ላይ የተጋደሙ ካሉ ወይ አልፎ መጓዝ ነው ወይ ተራምዶ መሻገር ነው። ኢትዮጵያን ጭምናፊ ኦላንቱማ ያዳቲን ቆፋ ከጉደቱስ ይብሰኒሩ injifannoon Adwaa wanto gabrummaa uummata gurraachaa irraa kan caccabse seenaa uummanni gurraachaa dhiigaan katabedha jedhan Itaamaajoor Shumiin humnoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Injifannoo Adwaa Itoophiyaanota qofaaf osoo hin taane uummata gurraachaa maraaf asxaa bilisummaa kan ta'edha jedhan ministeerri raayyaa ittisaa Injiinar Aayishaa Mahammad. Ayyaanni injifannoo yaadannoo Adwaa waggaa 130ffaan mata duree seenaa boonsaa irraa gara abdii ifa borootti jedhuun yaadannoo injifannoo Adwaatti sirnoota garaagaraan kabajameera dabalan isaa akkatti aanutti qindaa'e.
Ayyaanni injifannoo yaadannoo Adwaa waggaa 130ffaan mata duree seenaa boonsaarraa gara abdii faborootti jedhuun godambaa yaadannoo injifannoo Adwaatti sirnoota garaagaraan kabajameera. Sirnicha irratti argamuun haasaa kan taasisan Itaamaajoor Shumii waliigalaa humnoota waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Adwaan ilaalcha addunyaan uummata gurraachaaf qabu kan jijjiire Itoophiyaanonni meeshaa boodatti afaan diina birmadummaa isaanii sarbuuf dhufettiin jilbeenfachiisan mallattoo birmadummaa uummata gurraachaati jedhan. የአድዋ ድል ባርነትን በመጠየፍ injifannoon Adwaa garbummaa jibbuutiin ormaan bitamuu diduudhaan birmadummaa fi bilisummaa isaanii falmuun gootummaa tokkummaan dhaabbachuudhaan kutannoon diina isaan weeraruu dhufe lolanii mo'achuudhaan waanjoo gita bittaa uummata gurraachaarraa akka cabuuf daandii kan saaqe seenaa qabsoo uummata gurraachaati. Yaadamaa faashistootaa kana uummanni gurraachi seenaa dalaguu hin danda'an jedhu kan cabse guyyaa guddaadha. የፋሽስቶች አስተሳሰብ የሰበረ ኃያል ቀን ነው። biyya ofiif wareegamuun kabaja kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gootummaa abbootii keenyarraa dhaalleen arras biyya keenya tiksaa jirraa jedhaniiru. አገርን ከጥቃት መከላከል የኩራት ሁሉ ምንጭ ነው። biyya ofii eeguun jalqaba kabaja hundaati. biyya ofii kabachiisuuf tokkummaan dhaabbachuu fi aggaammii diinaa qolachuun gootummaadha. nuti ijoollee abbootii keenyaati. abbootiin keenya hidhannoon falmachuun dabalata. hidhannoo malee harka isaaniitti kitaaba qulqulluu qabachuun diinaa dura dhaabbatanii adda isaanii rasaasaaf kan kennan ijoollee gootota akka Abuuna Phexros faati. እንደነ አቡነ ጴጥሮስ ያሉ አርበኛ የሃይማኖት አባት ልጆች ነን። Itoophiyaan walharkaa fuudhinsa gootota abbootii keenyaan kanas geessedha jechuudhaanis dubbataniiru. የኢትዮጵያ ጀግኖች የማይበገሩ gootonni Itoophiyaa diinaaf kan hin jilbeeffanne seenaa gootummaa abbootii irraatii kan dhaalanidha. aadaan gootummaa fi ofitti amanamummaan injifannoo Adwaa dura kan turee fi injifannoo Adwaatiin irra deebiin kan hangammaatti kan itti fufe seenaa keenyadha. siidaan loltoota yaadannoo injifannoo Adwaa keessatti argamu kun dhiigaa fi lafee isaanii wareeguun biyya nutti dabarsanii kan kennan abboota keenyadha. hooggantoonnii fi miseensonni raayyaa ittisaa keessa jiru jaalala biyya gootota abbootii keenyarraa dhaalleen biyya itti fufsiisuudhaaf qabsaa kan jirru nuti ijoollee Itoophiyaa qaqqaaliidha. የኢትዮጵያ ውድ ልጆች ነን። Ministeerri raayyaa ittisaa Injiinar Ashaa Mahammad gama isaaniin Adwaan mallattoo gootummaaf cichoominaa ta'e itti fufaa jedhan. Raayyaan ittisaa nageenya uummataaf biyyaa waaressuu irra darbe wareegama kanfaluun birmadummaa biyyaa eegeeras jedhaniiru. ዛሬ የሚከበረው ይህ ታላቅ ቀን guyyaa seena qabeessi kun injifannoo Itoophiyaan ta'uu qofa osoo hin taane dhalli namaa hunduu birmadummaa fi bilisummaa isaaf aarsaa kaffaluun injifannoo kan itti galmeessise mallattoo diddaa garbummaa fi misiraachoo bilisummaa gurraachotaa fi gonfoo injifannoof taatee seena qabeessadha. የድል አክሊል የደፋበት የታሪክ ማማ ነው። injifannoon Adwaa mallattoo gootummaa naamusaa tokkummaa fi cichoominaa ta'e itti fufa kan jedhan Injiinar Ashaan wayita ayyaanicha kabajnu wareegama abbootiin keenya kaffalan irra dhaabbachuun seenaa haaraa hojjechuuf kutannoo qabnu agarsiisuudhaanis jedhaniiru. የአድዋ ድል በታሪክ ማህደር ውስጥ በአንድ ሀገር ወሰን የሚገደብ ተራ ወታደራዊ ድል አይደለም። injifannoon Adwaa galmee seenaa keessatti injifannoo loltoota biyya tokko qofaan galmaa'e injifannoo salphaa miti. Adwaan weerartoota meeshaa ammayyaa hidhatan injifachuun weerartoonni injifatamuu danda'u kan jedhu addunyaatti kan agarsiisedha. haa ta'u malee wareegama abbootii keenyaa garreen Adwaa irratti kaffalaniin kabaja Afrikaanotaa deebisuun tokkummaa cimsuun dandeettii ittisaa fi waloomaa har'a irra geenyeef bu'uura cimaa ta'ee kan tajaajiledha. ዋነኛው የመንፈስ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። injifannoon Adwaa lammiilee biyya isaanii jaallatan qofa osoo hin taane baandaa biyya keessa tures bilisa kan baase ta'uu ibsuun dhaloonni ammaas baandaa jaarraa kanaa dura dhaabbachuun gootummaa abbootii isaanii irraa dhaalan itti fufsiisuu qabus jedhaniiru. injifannoon Adwaa ibsituu gootummaa fi birmadummaa Afrikaanotaa ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsan. dhaloonni har'aas Adwaa irraa barachuun faayidaa biyyaalessaaf dursa kennuun dhimma biyyaa irratti waloon dhaabbachuun diina ofirraa qolachuu qabas jedhanii jiru. Wasanii Amaaree dabalatasaa qindeessiteetti. kabaja ayyaana injifannoo Adwaa waggaa 130ffaa ilaalchisuun haasaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gootonni Adwaa faayidaa dhuunfaa isaanii dhiisuun faayidaa biyyaalessaaf dursa kennuun dhimma biyyaa irratti waloon dhaabbachuun diina ofirraa qolachuu akka danda'an ibsan. injifannoon Adwaa ibsituu gootummaa fi birmadummaa Afrikaanotaa ta'uu kan eeran kantiibaan Adaanech gootonni kaleessaa aarsaa lubbuu isaanii dabarsanii kennuun yaadannoo har'aa nuuf ta'aniirus jedhanii jiru. ዛሬ የምናከብረው የአድዋ ድል ከኢትዮጵያ አልፎ የመላው ጥቁር ሕዝቦች ኩራት
Ayyaanni injifannoo Adwaa har'a kabajnu Itoophiyaarra darbee Afrikaanota hunda kan boonse injifannoo Afrikaanota hunda bilisoomsee seenaa guddaa gootummaati. Har'as mata duree seenaa boonsaarraa gara abdii egereetti jedhuun ayyaanichi yeroo kabajamu gootummaa darbeerraa barachuun badhaadhina keenya boruuf waadaa galuudhaani. Injifannoon Adwaa wanti nu barsiisu Itoophiyaanonni dhimma keessoo keenya wanti gargar nu taasisu jiraatus birmadummaa biyyaa fi kabaja biyya isaarratti osoo adda hin bahin waloon dhaabbachuu akka barbaachisu. Gootonni Adwaa garaagarummaa isaaniin cinaatti dhiisuun waloon ta'uudhaan dhiigaaf lafee isaanii Itoophiyaa kabachiisuun dhaabanii nuuf dabarsaniiru. የማትደፈር ሀገር አድርገው አጽንተው አቁመዋታል። በዚህም ክብር አስረክበውናል። ዳሎኒ ሀራስ ጎቱማን ድሬ ወራነት እንጂፈቹን ጭናቲ ሆጀቹን ህዩማ እንጂፈቹፍ ድሬ ምሶማት ያርገሙን ኩተኖን አበቹን ኒበርባቺሳስ ጀደኒ ጅሩ ዛሬም እኛ የዚህ ዘመን ትውልድ በተለይም ወጣቱ Dhaloonni har'aa nuti keessattuu dargaggoonni gootummaa kana gonfachuun garaagarummaa isaa mariin furuu faayidaa biyyaalessaa fi kabaja biyyaaf waloon dhaabbachuun itti gaafatamummaa seenaa jalaa bahuun nu barbaachisa. Har'a kanurraa eegamu gootummaa waraanaan cinaatti adeemsa gara gootummaa misoomatti taasifamaa jiruun badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuudha. Gootummaan iddoo waraanatti diinota injifachuu qofa miti. Har'as gootummaa jechuun hiyyummaa duubatti fi walqoqqoodinsa gootummaan injifachuudha. መከፋፈልን በጀግንነት ማሸነፍን ያካትታል። ጎቶትኒ አድዋ ኦፍ አርሳ ታሲሱን ኢትዮጵያ አኩማ ከበቺሳን ኑቲስ ብልበዱማ ብየ ኬኛ ኤጉን ኒበርባቺሳስ ጀደኒ ጅሩ ሂዲ አሮምሰ ጉድቻ ኢትዮጵያስ እንጂፈኖ አድዋ ለመፋ ዳሎታ አመጅሩን ገልማይዳስ ጀደኒ ጅሩ የአድዋ ጀግኖች በክቡር መስዋዕትነት ሀገር እንዳስከበሩ ሁሉ ጎቶኒ አድዋ አርሳ ልቡ ከፈሉን ብያ ኩማ ከበቺሳ ኑቲስ ብርመዱማ ብየ ኬኛ ዲነራ ቆለቹን ደፍቃፊ ቤኩምሳ ኬኛን badhaadhina biyya keenya mirkaneessuun nurraa eegama. Piroojektota gurguddoo akka hidha haaromsaa jiran oomisha qamadiitiin gargaaramuu jalaa bahuun hanga of danda'uu keenye gama ashaaraa magariisaanis hojiin hojjetame magaalaa Finfinnee akka maqaasheetti hojii misoomsuu hojjetame adeemsi misoomaa eegalame biroo injifannoo Adwaa bara haaraa keenyadha. dhaloota ittaan ofisi dhaaltummaa kana dabarsina. የአዲሱ ዘመን የአድዋ ድሎቻችን ናቸው። ለቀጣዩ ትውልድም ውርስ ናቸው። ኡላ ገላና ኢትዮጵያን ሽራን አብደ ዴቢሱን ኑቲስ ሴና ሆጀቹፍ ወሎን አበቹን ኒበርባቺሳስ ጀደኒ ጅሩ Seenaa gootota kabajuuf yaadachuun ijaarsa biyyaaf murteessaa ta'uu pirezidaantii waldaa gootota duraanii Lij Daani'el Jootee himan. Kabaja ayyaana yaadannoo injifannoo Adwaa ijaaramee ayyaanichi haala addaan akka kabajamu taasifamuunis dhaloonni seenaa abbootii isaanii akka hubatu taasiseera jedhanii jiru. Kabajni yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 130ffaan bara kanaas injifannoo dhaloota ammaan dabalamee kabajamuun adda isa taasisas jedhaniiru. ሀገራችን ኢትዮጵያ ከ130 ዓመታት በፊት የተፈጸመበትን ወረራና ግፍ በህዝባዊ መራራት ተጋድሎ አሸናፊነት ነፃነቷን አጽንታ የዘለቀች የጀግኖች ምድር ነች። biyyi keenya Itoophiyaan waggoottan 130 dura weeraraa fi yakka ishee irratti raawwatameetiin birmadummaa lammiileen biyyattii taasisaniin bilisummaa ishee eegsisuun kan tursiiste biyya gootowwaniiti. Gootummaa akka idil addunyaatti beekamtii qabu kana iccitiin isaa kaayyoo fi jaalala biyyaati. Kabaja ayyaana boonsaa ta'e kana bara baraatiin jiraatu kanaaf baga geessan. Misooma akka biyyaatti waggoottan gabaabaa keessatti hojjetamaa jiran adda gufachiisuun akkasumas hawaasa shororkeessuuf qaamoleen socho'an humna Itoophiyaa hubachuun gocha badii isaanii kanarraa akka of qusatanis hubachiisanii jiru. የ130ኛውን የአድዋ ድል በዓል በዳግማዊ አድዋ ድሎች ታጅበን የይቻላልንና የአሸናፊነትን መንፈስ በተለያየ ሀገራዊ ስኬቶች ተመርቶ የምናስከብረው በመሆኑ የዘንድሮው አከባበር በእጅጉ የተለየ ያደርገዋል። kabaja ayyaana injifannoo Adwaa waggaa 130ffaa kana injifannoo irra deebiin dabaalamne afuuraan ni injifannaa fi ni dandeenyaan milkaa'ina biyyaa garaagaraatiin kan kabajnu yoo ta'u kabaja kana bara kana daran adda taasisa. Ammas humnootni badiif socho'aa jirtan seenaa keenya gara duubaatti deebi'uun yaadachuun yakka hamaa fi seenaa dogoggoraa irraatii akka of qusattan ni gorsina.
humna badii biyya jeeqoof dhufu kamiin iyyuu Itoophiyaan biyya gootawwanii waan ta'eef gonkumaa dandamachuu hin dandeessan. Biyyiin keenya ni badduudha. ኢትዮጵያ የአርበኞች ምድር ናት። ከቶም አትቋቋም። ትጠፋላችሁ ነው መልእክታችን። Injifannoon gaariin Adawaatti raawwatamee dhaloota ammaaf galaa guddaa akka ta'u hirmaattonni kabaja ayyaana injifannoo Adawaa irratti argaman ibsan. Adawaa irraa tokkummaa fi jaalalli biyyaa baratamuu akka qabus dhaamanii jiru. Kallattii kamiinuu ulaa galaanaa biyyattiin seeraan ala dhabdee deebiftee akka argattu tumsi waloon akka barbaachisus himanii jiru. Sattoota Shomaa. qabeenya kuufamaa fi humna dargaggoo oomishaa Afrikaan qabdu duuganii fayyadamuu kan kaayyeffatan biyyoonni Awurooppaa Afrikaa addaan qoodachuuf waliigaltee Berliin mallatteessan. Haaluma waliigaltee isaaniin biyyoonni Awurooppaa kanneen Afrikaa kan koloneeffatan yoo ta'u biyyoonni Afrikaa hedduun koloneeffattoota kana dura dhaabbatanis hin milkoofne. Itoophiyaan garuu milkooftee humna weerartuu koloniif dhufe gara biyyaatti deebifteetti. Kanaaf ammoo samii fi gaarreen Adawaa ragaa guddaadha. Injifannoon Adawaa waan akka salphaatti argamee miti. Lubbuun goototaa fi lammiilee Itoophiyaa hedduun itti darbuudhaani. Diinni galaana qaxxaamuree dhufe kun akka qaana'ee deebi'u tokkummaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa guddaa akka turedha. Hirmaattonni yaadannoo injifannoo Adawaa waggaa 130ffaa irratti argaman kan himan. Dhaloonni ammaas kanarraa waan guddaa barachuu qaba jedhan. Adawaa dhaloonni kun waa baay'eetu barachuu irra jira. Biyyittii kana Itoophiyaa kan jennu kan ishii jaalannu kana misoomsuu turre jira tokkoffaa misoomsuu turre jira teknoolojii barachuu turre jira mootummaa amma jiru immoo gargaaruu turre jira hojjechuu turre jira dafqasaa baaseetu hojjechuu turre jira biyya kanaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaaf. Adawaarraa waan baradhu tokkummaa fi walfaana hojjechuu jaalachuu gaarummaatiin waan kun guddina tokko agarsiisa. Tokkummaan Adawaa fi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti mul'ate ulaa galaanaa argachuufis irra deebi'uu akka qabu dubbatan. Karaa galaanaa kan jedhamu kana ijoolleen Itoophiyaa, ijoolleen biyya keenya, ijoolleen Oromoo hundumtuu dhiiga isaanii achitti dhangalaasaniitu, lafee isaanii caccabsaniitu harsaa guddaa kaffalaa ba'ani. Amma immoo muummeen keenya gaaffii kana kaasaniiru. Dhaloonni kun immoo gaaffii sana fudhateetu ulaa galaanaa keenya karaa galaana keenya deebisisuudhaa fi amma danda'amutti karaa tokko yoo danda'ame karaa dippiloomaasiidhaan yoo ta'uu baate immoo akkum duri dhiiga keenya dhangalaasneetu lafee keenya caccabsineetu ulaa galaanaa keenya karaa galaana keenya immoo deebisisuun dirqama. Cimaa kan barbaachisu inni galaan diimaa kun akkuma Abbaay kana walfaana taanee tokkummaadhaan itti duullee wal qabannee wanni kana birmadummaa kana agarsiisuu qabna. Abbootiin keenya lafee isaanii cabsuun dhiiga isaanii dhangalaasuun biyya walabummaan ishee eegamte fakkeenya Afrikaa taate nuun gahan nuti immoo qindoominaan nageenya eeggachaa misooma eegalame itti fufsiisuu qabna jedhaniiru. Biitti nagaa taatu malee timirtiin hin jiru. Biitti nagaa taatu malee qotiifni hin jiru. Biitti nagaa taatu malee hojiin hin jiru. Biitti nagaan akka taatu timirtii annu argine kana isaan argatanii biyya ofiitti ejjetanii xoorinnatiin isoo ka'e biyya ofii eeguu qotiisanis limaatidhaanis biyya ofii guddifachuu. Amma ormi hundi biyya alaa dhufaniitu nu laalaarra jiru. Maaliif nu laalaa jiru? Maaliif dhufu? Maaliif deddeebi'u yoo jenne Itoophiyaan kan jedhamtu kun biyya guddaa ta'uu ishii ijaa beekaniif seenaa ishii ijaa beekaniif ijaa kana seenaa kana immoo gara fuulduraatti deemsisuudhaaf dhaloonni kun immoo jiruu beessa jiraachuu akka danda'u hundumti keenya waa baay'ee harsaa guddaa kaffalleetu hojjechuutu nurra jira. Ayyaanni injifannoo Adawaa waggaan 130ffaan yaadannoo injifannoo Adawaatti kabajameera. Ayyaanni yaadannoo injifannoo Adawaa waggaa 130ffaan imbaasii Itoophiyaa Ameerikaa Waashingtan DC'tti argamutti sirnoota garaagaraatiin kabajame. Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa Birnaalfaa Andu'aalem dabalatee abbootiin amantaa, ambaasaaddoroonni, dippiloomaatonni fi dhalattoonni Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan saganticha irratti argamuun kabajaniiru. Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa Birnaalfaa Andu'aalem kabajni ayyaana injifannoo Adawaa bara kana kan adda isa taasisu Itoophiyaanonni Adawaa jalqaba wareegama dhiigaatiin Adawaa lammataa immoo hojii fi misoomaan mirkaneessaa jiru jedhaniiru. ይህ ትውልድ የዘንድሮን የአድዋ ድል በዓል ሲያከብር
የአባቶቹን ታሪክ የሚዘክርበት ብቻ ሳይሆን dhaloonni kun ayyaana yaadannoo injifannoo Adawaa bara kanaa wayita kabaju seenaa abboota isaa kan itti yaadatu qofa otoo hin taane seenaa ofii isaa sirriitti beekee bara itti barreesse kabajaa waan jiruuf adda isa taasiseera. Nuti Itoophiyaanonni Adawaa jalqabaa lafee fi dhiiga keenyaan, Adawaa lammataa immoo dafqaa fi carraaqqii keenyaan kan dhugoomsine ijoollee Adawaa lamaa waan taaneef gammachuu fi sabboonummaa dachaa dachaatu nutti dhagahama. የሁለት አድዋ ልጆች ስለሆንን ድርብርብ ኩራትና ደስታ ይሰማናል። mootummaan Itoophiyaa Adawaa dirree misoomaan itti hubsiisuun Itoophiyaa badhaatee mirkaneessuuf hojjechaa jira kan jedhan Ambaasaadder Birnaaf lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan yeroo kamuu caalaa tokkummaa isaanii cimsuun faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaaf ooluun akka dhaabatan amaniiru. የኢትዮጵያ መንግስት ተከታታይ አድዋዎችን እያስመዘገበ mootummaan Itoophiyaa Adawaawwan walitti fufiinsaan galmeessaa walharkaa fuudhinsa dhalootaan ol ka'iinsa Itoophiyaa dhugoomsuudha. Kana waan ta'eef Itoophiyaanonnii fi dhalattoonni Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan yeroo kamiyyuu caalaatti tokkummaa keessan cimsitanii dhimmoota faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa irratti waliin akka dhaabbattan carraa kanaan waamicha biyyummaa isiniif dhiyeessuun barbaada. ሀገራዊ ጥሬን በአክብሮት ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። Etv Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa kallattiin isin bira gahaa jiru daawwachaa jirtu oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Injifannoon Adawaa waliigaltee biyyaalessaa immoo fakkeenyaa fi galmee seenaa isa guddaadha jedhame. Injifannoo Adawaa lammiileen Itoophiyaa tokko ta'uun dhaabbannaan qormaata kamuu injifachuu akka danda'an kan itti mirkanaa'edha. Kaayyoo waloo wal eeggaffachuu fi itti gaafatamummaadhaan socho'uun sonaalee injifannoo Adawaa irraa dhaalamuu qaban keessaa isaan ijoo ta'uuti mamaa seenaa sangirma. Dajjaasmaach Guraandhala Zagayyee hooggantoota sababa aangoo fi adeemsa bulchiinsaan mootii Minilikiin faallaa dhaabbatanii fi muufii qaban keessaa isaan tokko turan. Garaagarummaa mooticha Minilikii fi Dajjaasmaach Guraandhala Zagayyee gidduu jiru akka carraatti fayyadamuun gareen weerartuu Xaaliyaan maqaa baandaa jedhuun Dajjaasmaach Guraandhala Zagayyee of cina hiriirsuuf yaalii guddaa taasisuu isaa ragaaleen seenaa ni mul'isu. Haa ta'u malee hooggantoota wayita gareen Xaaliyaanii Itoophiyaa weeraruuf jirutti muufii mooticha wajjin qaban cinatti dhiisuun miira jaalala biyyaan guutameen adda waraanatti argamuun weerara diinaa qolatan keessaa Dajjaasmaach Guraandhala Zagayyee isaan tokko turan. አድዋ ላይም በራስ መኮንን ስር ሆነው Adawaa irratti hooggansa Raas Mokonnin jala ta'uun wayita waraanichi hammaatii fi tawuraarii gabayyoo faan du'anitti fi madfiiwwan Xaaliyaanii miidhaa geessisaa turanitti duuban dhaquun loltoota Xaaliyaanii madfiin lolaa turan kaffixan Dajjaasmaach Guraandhala Zagayyeeti. Injifannoo galmeessan kanaanis boodarra Waaqshum, Laastaa fi Yejjuu akka bulchaniif muudamaniiru. Haaluma kanaan dhiigni weerara alaa qolachuuf jecha gaarreen Adawaa irratti dhangala'e kan garee tokko qofa hin turre. Seenaan gootummaa dirree Adawaa kun dhiiga lammiilee Itoophiyaa hundaan kan katabame akka ta'es ni amanama. Kan waan hin danda'amne fakkaatu danda'uun adunyaa kan raajeffachiisan gootota guutuu Itoophiyaa irraa walitti dhufuun tokko ta'uun dhaabbatanidha. Injifannoon waloo lammiileen Itoophiyaa gaarreen Adawaa irratti galmeessan kunis waggoota 130 lakkoofsisuun sirnoota adda addaatiin kabajameera. Gootummaan lammiileen Itoophiyaa jaarraa 19ffaa keessa gaarreen Adawaa irratti galmeessan bara baraan kan yaadatamuu fi dhalootatti kan darbudha. Seenaan boonsaan kunis gootota akka Dajjaasmaach Guraandhala Zagayyee muufii isaanii fi rakkoo keessoo cinatti dhiisuun lammiilee isaanii fi biyya isaaniif dursa kennuun hirree tokkoon tokko ta'uun diina falmachuu isaaniitiin akka ta'e ogeessi qorannoof qo'annoo hambaalee fi seenaa Tafarii Warquu yaadachiisaniiru. በጋራ የተመሙበት የነጻነት ደውል ለዓለም ሁሉ የተሰማበት Adwaan lammiileen Itoophiyaa tokkummaan kan irratti hirmaatan sagaleen bilisummaa sadarkaa addunyaatti kan itti dhageessifamee fi guddummaan Itoophiyaa kan itti mul'atedha. Kanaafuu Adwaan hambaa seenaa akka biyyaatti tokko nu taasisudha. ስናቀርሳችን ነው። Weerara Xaaliyaanii qolachuuf loltoonni Itoophiyaa 100 ta'an kallattii afran irraa garaagarummaa tokko malee kabaja biyya isaaniif jecha akka hiriiran seenaan ni agarsiisa.
tooftaalee gootonni duraanii weerara Adawaa ittiin injifatan keessaa tokko shira qoqqoodanii injifachuu diinaa irratti tokko ta'uu isaaniin akka ta'es ni amanama. Haaluma kanaan lammiileen Itoophiyaa waamicha biyya isaanii fudhachuun kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa walitti dhufuun hiriiraniiru. ኢትዮጵያውያን በጦርነቱ ጊዜ አንድ የሆኑት በመካከል ኢትዮጵያኖonni garaagarummaan gidduu isaanii osoo hin jirree miti tokko ta'uun diina kan injifatan garaagarummaa adda addaa fi mufii hedduutu ture. Garaagarummaa kana hunda cinaatti dhiisuudhaan Adawaa irratti duuluun injifannoo kan galmeessan. አድዋ ላይ በአንድነት የዘመቱት injifannoon wal dhabdee keessoo cinatti dhiisuun birmadummaa biyyaa kabachiisuu bara 1888 galmaa'e har'as dhimmoota adda addaa irratti irra deebi'amuu akka qabu ni amanama. Injifannoon Adawaa injifannoo dirree waraanatti galmaa'e qofa osoo hin taane ijaarsa biyyaa fi birmadummaa biyyaa yeroon barbaaduuf ka'umsa taasifachuunis murteessaadha. Injifannoon Adawaa galmee seenaa qofa osoo hin taane qormaatilee har'a irratti Itoophiyaa mudataniif akka furtuu tokkootti fayyadamuunis itti gaafatamummaa dhaloota kanaati. ከአድዋ ሕያው ድል የምንወስደው ትልቁ ነገር wanti injifannoo Adawaa irraa barachuu qabnu inni guddaan rakkoolee wayita mudatanitti garaagarummaa keenya cinaatti dhiisuun tokko taanee cichoomina obsaa fi tooftaaleedhaan qormaatilee barootaaf turan hirmaannaa yeroon barbaaduun injifachuu danda'udha. Wanti ta'uu qabu kanadha. ተጋድሎ እና ድል ብናስመዘግብበት ነው። miira injifannoo Adawaatiin birmadummaa biyyaa tiksuu jechuun akkuma Dajjaasmaach Guraandhala Zagayyee garaagarummaa keessatti tokkummaa filachuun birmadummaa biyyaa itti fufsiisuu jechuudha. Sochii Itoophiyaan waliigaltee biyyaalessaa fiduuf taasistu keessattis tokkummaa injifannoo Adawaa irratti mul'ate haaromsuun itti fayyadamuunis dhimma xiyyeeffannoo barbaadu kan biraati. Garaagarummaa bal'isuun diinaf carraa bal'isuu ta'uu hubachuun garaagarummaa jiru marii fi marabbaan furachaa abdii egeree waliin ijaarrachuun dirqamaa fi ergama tokkoon tokko lammiilee Itoophiyaa akka ta'es ni amanama. Injifannoon Adawaa mallattoo seenaa ifaa kan lammiileen Itoophiyaa hundi tokkummaan irratti hirmaatan ta'uudha kan ibsame. Miirri tokkummaa kun dhaloota ammaa birattis badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf kaka'umsa guddaa uumaa jira jedhameera. Yerusaalem Shimallis. Gaafichi gaafii humnaa fi aangoo osoo hin taane birmadummaa biyyaa eegsisu waan ta'eef Itoophiyaanonni roga hundarraa yeroo walitti dhufan amantaa, sanyii fi garaagarteen aadaa isaanii dhorkine kan walitti isaan fide biyya. Kunis Itoophiyaanonni hundi tokkummaan waraanicha irratti akka hirmaatan godhe. ሁሉን አሳታፊ ነበር፣ ህዝባዊ ነበር። እንዴት ይገለጻል? Adwaan hunda kan hirmaachise kan uummataa ture. Kunis akkamitti ibsama? Abbootiin mucaa koo biyyi kee weeraramtee jirti, deemiti birmadummaa biyya kee eegsisi jedhaniitu abbootiin deemuu hin dandeenye ijoollee isaanii ergaa turan. Haadholiin deemuu danda'an dirree lolaa deemaniiru. Kan hin dandeenye ammoo mana isaaniitti soorataawwan yeroo dheeraaf turuu danda'an qopheessuun hirmaataniiru. Karaa kanaan warreen dhiiraa, dubartoonni, dargaggoonni fi jaarsoliin humna isaaniin dirree lolaas qaamaan deemuun asittis nyaata qopheessanii dhiheessuun hirmaataniiru. እዚህም ደግሞ ስንቅን በማዘጋጀት ስምሪት በመስጠት ተሳትፏል። ይሄ የአብሮነት ነው፣ የህብረት ነው። injifannoo tokkummaa waluma fi mallattoo gootummaa Itoophiyaanotaa kan jedhu Adawaan qormaatawwan hedduu keessa kan dhufedha. Waraana guyyaa tokkorraa kan darbe namoota nyaachisuu, rakkoowwan dhukkuba mudatan wal'aanuu, iddoo waraanatti kan miidhameef yaalii battalaa gochuu akkasumas booji'amtoota xaaliyaanii ammoo gara dhufanitti akka deebi'an gochuudha. Adeemsa kana keessa maaltu jira yoo jenne hirmaannaa Itoophiyaanota hundaati. በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ አለበት። Gootonni karaa fagoo imalanii dadhabbii tokko malee biyya isaanii eegan. Xiyyeeffannoon isaanii waraana irratti qofa akka ta'uufis wanti nyaatan gaafii akka hin taaneef qophiin dhiyeessi nyaataas injifannoo waraana Adawaa irratti kutaa murteessaa ture. እዛ በውጊያ ቦታ ላይ ደግሞ ምግብ ወሳኝ ስለሆነ iddoo waraanaatti nyaanni dhimma ijoo waan ta'eef yoo sooranni qophaa'eef dhume haadholiin iddoo sana deemuun farsoof daadhii buusaa dhiyeessaa turan. Kun maal ibsaa? Waan manatti argatan hunda achitti dhiyeessaa fi ilaalchi kun biyya kooti, kun kan kooti, diinaaf hin malu jechuun achumatti waan hunda argachaa lolaa turan. Kun waltumsi guddaan kan itti mul'atedha. Kun hundi hiika miira mana ofii kan fide waan tureef yeroo dinqee ture. ትርጉሙ የቤትነት ስሜትም ያመጣ ስለነበር እጅግ በጣም ገራሚ ጊዜ ነው የነበረው ማለት ነው። tokkummaa fi waloominni Adawaa irratti mul'ate biyya birmadummaan ishee kabajame dhalootaaf dhaalchisu yoo ta'u dhaloota har'aafis ergaa guddaa kan qabudha. ኢትዮጵያውያን ሲተባበሩ ተአምር መስራት እንደሚችሉ ያሳየናል። Itoophiyaanonni yoo waltumsan raajii hojjechuu akka danda'an nutti agarsiisa. Itoophiyaanonni yoo waltumsan pirojektoota gurguddoo hedduu hojjechuu danda'u. Har'a hiyyummaa keessaa ba'uuf tattaaffiiwwan godhaman ni jiru. Adeemsi wabii midhaan nyaataa keenya mirkaneessuuf itti deemaa jirru
jira. Faayidaa biyyaalessaaf gaaffiin gaafannu jira. Kun hundi Itoophiyaanonni yoo tokko ta'anidha. Hidha guddicha waloon xumurreerra kun adawaa lammaffaadha. Kan itti aanu ammoo adawaa sadaffaa imala gara ulaa galaanaa taasisnuudha. ሶስተኛው አድዋ እንግዲህ ወደ ባህር የምንሄድበት መንገድ ነው። ሀረስ ኢትዮጵያኖን ሴና ቦንሳ አቦቲን ዳልችሰን ቀበተኒ ገራ አብዲ ይፈቡርት ጨውፍ ዳንዲም ሶማር ይመላጅሩ አድዋ ለሚሊዮን ኢትዮጵያን ዝፈኖ መተጉራቻ ፊጩን ቁርፈማ ጎቻን ከንት ምርከኔሰን ተው ሃዮን ይብሰን ጅፈኖ አድዋ ጉራንዳላ ድግደሚ ሰዲ በረኩለ ሰዴት ሰዴተሚ ሰዴት ገልማይ ወልቀበቴ ባቲን ጉራንዳላ ባቲ ብልሱማ ጉራቹታ ጀዳሙን ቤከማ ሀዊታ ፈሳ ደበለጠቀብዲ እንጂፈኖን አድዋ ብርመዱማ ብያ ምርከኔሱ ቆፎሶ ሂንታኔ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ጉራቹታፊ ኡመት ጭንቁርፈሞፍ ጎቻን ከነገርሲሰን እንጂፈኖ ቦንሳዳ ኢትዮጵያኖታ ፈከኘ ከንታሰን ጉራቹኒ ፊ ጭንቁርፈምቶኒ ፍንጭለ ኦብሰፍጠቺሳቴ ጭምሰቹን ኢመለገር ብርመዱማቲ ኢሳን ጌሱ ኤገለኒሩ አድዋ እንግዲህ የካቲት 23 ዝም ብሎ አንድ ድል የተገኘበት ሳይሆን የዓለም ታሪክን ከቀየሩ ክስተቶች አድዋን ጉራንዳላ ድግደሚ ሰዲ ጨልሴ እንጂፈኖን ቶክቺ ቆፍቲ ከንቲ አርገም የሶን ታኔ ሴና አዱኛ ታቴ ወንጀጅራን ኬሳ ኢሰ ጉዳዳ ኑፍ ብርመዱማ ኬኛ ቆፈ ጀኔ ከምብረ ደበሮሚቲ ከናፍ ኦቦሎኒ ኬኛ አርዲ አፍሪካ ረጅራን በኬወን ገራገራ ጅራን ኦቦሎኒ ኬኛ ጉራች አድዋ ወሎን ከያደተኒዳ that because of Ethiopia's Adwa celebration, Adwa victory, they were able to lead the pathway to the independence of all the African countries. ኢትዮጵያት እንጂፈኖ አድዋን ከከውን አፍሪካኖን ሁንዲ ገረብልሱማት ደመኒሩ ያሊ አጼ ኃይለሥላሴ ወርዶፌ ቢዮኒ አፍሪካ ብሊሰባን ቶኩማ አፍሪካ አሲቲ ከኑንዴሰን እንጂፈኖ ጉዳኩን ከነርገሜ ባቲ ጉራንዳላ ቱሬ ሁንዴፈማ ሶሶቺ ፓን አፍሪካኒዝሚስ ተኤ አሜሪካ አፍሪካናዳቲ ጉራንዳሊ ባቲ ሴና ጉራቻ ከንጀዱን ከበጀሙን ታቴ ሴና አዱኛ ጅጂሬ እንጂፈኖ አድዋቲ የካቲት ወር Black History Month ተብሎ የሚዘከረውና ባቲን ጉራንዳላ ባቲ ሲና ጉራቻ ጀደሚ ከን አደተሙፊ ከራሌ ገራገራን ሾሪ ለሚለ ጉራቻ ባአተን ኢቲን ከን አደተሙፍ ጀቹዳ አድዋ ወሊን ቡኡረ ጭማ ቀባ ቢዮታ አሜሪካ ፊ ካሪቢያኒ ደብለቴ ብይ ኬኛስ ጉራንዳላ ወሊገላ አርሳ ብርመዱማ ብያፍ ከፈለሚ በሮተኒ ፊሮቲ ያኑፊ ዳደኑ ኦሶተኤ በሬዳዳ እንጂፈኖ ጉራቾኒ ፊ ጭንቁርፈምቶኒ ኢቲን ቦነን ወጋ ዲባ ፊ ሶዶማራ ከንበሬፈሜ ሴናን እንጂፈኖ ኩን በራበረት ጨውዳን ሀረረ ቀቀቤራ ደሎኒ ሀራ እንጂፈኖ ከነራ ዋን ባየራ በረቱ ከአድዋ መማር ምንችለው አድዋ the nightmare for colonizers ለቅኝ ግዛቶች ቅዠት የሆነች አገር አድዋ ይራበራቹ ከንደንደኙ አድዋን ጊተ ቢቶታፍ ቢያብጁ ታቴ ጅዳኒ ኦፊሳኒ ከን በርሲሰን አዱኛ ራ ቢይህን ኮሎኔፈተምኔ ቶክቲን ኢትዮጵያ ከን ጀደምቴፍ ማሊፍ ከን ጀደሙ ከን ታሲሴ ሰሚፊ ለፈራ ሜሻ ከን ቢኔፍ ቆቆቢኑ ረካሜ አርከቁላ አብዲዮሶ እንጉተቲን ከን እንጂፈኒ ማሊፍ ሰነራ ማልበረና አድዋን አከሚን ሰደርካ ከን ይረገ ጭሚናን ኦሶን ኮሎኔፈተሚን እንጂፈኖ ከና አከሚን አርገቴ ከን ጀደሙ ደንደው ጀኔ ሁንዲ ኬኞሶ ኡፍ ጋፈኔ deebinisa ifadha tokko ta'uun wal jaalachuunidha kunis aarsaa lubbuu fi qaamaa dhiigaan barreeffame seenaa boonsaa bu'aa ogummaa waraana qindaa'eeti ሴና አድዋ ቴክኖሎጂ ዲጂታላን ቤክሱን ኡጋን ኢትዮጵያ ጫላቲ አካ ሙለቱ ፊ ቤከሙ ታሲሳ ጀዳሜ ሴናወን ቡርጃጂ ኡመን ኢትሱን ሴና ወለ ኡሙፍ ቴክኖሎጂ ዲጂታላ ረቶጀቹን ገጉዳ ከቀቦ ሲመሜጅራ አባቦ ማሞ ደበለ ተቀብዲ jaalalaa fi kabajni biyyaa waraana fuuldura akka dhaabbatu kan isa dirqamsiise tokkummaan biyyaa kan isa dhiphise loltuu biyyaa kun animeeshinii bahaa gallit jedhuun kan hojjetame seenaa Adwaati ውስጡ ያለውን ፔን አልበገርም ባይነት ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያለውን ድል ዱኩቢ keessa isaa jiru bitamuu dhabuu injifannoo xumurarra jiru kanneen kun sadan kan guyyaa tokkotti uumamaniidha goototni nuyi imimmaan hin gaggeessine jiru kana arginee harka hin kennine qabsaa'uu qofaan hin dhiisne injifanneerras fiilmii gabaabaa kana nu daawwachiisu hojjenneerra
lammiileen Itoophiyaa biyyaaf jecha wareegama kaffalan seenaa hedduu kan qaban yoo ta'u seenaan waloo isaanii garuu daran ol bahee mul'atu. Seenaa dhiigaan ijaarames sobaan diiguuf keessumaa immoo teekinooloojii dijitaalaa bu'uura taasifachuun kanneen hojjetan baay'achaa jiru. ዲጂታል ቴክኖሎጂው ተጠቃሚው ማህበረሰብ እውነትና ውሸት የሆኑ መረጃዎችን hawaasni teekinooloojii dijitaalaa fayyadaman odeeffannoo sobaa fi dhugaa adda baasuuf hubannoo nu teekinooloojiif qabnu akka nu hafuun yaada. Ta'us kanneen kana kan fooyyessaa adeemnu yoo ta'e seeneffama waloo ijaaruuf gaheen inni qabu guddaadha. እንግዲህ በጣም የጮኸው ያ ይሰማል። ለምሳሌ አሜሪካን እናንሳትና ብዙ ጦርነቶችን ተሸንፋለች፣ ግን ሆሊውድ ፊልሞች ላይ ፖርትሬ የምትደረገው አሸናፊ እንደሆነች kan sirritti iyyee sagaleen isaa ni dhaga'ama. Fakkeenyaaf Ameerikaa yoo fudhanne waraana hedduu irratti mo'atamtee jirti. Garuu fiilmiiwwan Hooliwuudiin hojjetamaniin akka injifattuu taatetti hojjetama. Kana jechuun miidiyaan humna qaba jechuudha. Seenaan Adawaa kun garuu seenaa dhugaa kan irra dibaa homaa hin qabneedha. Kana ammoo nu qofa osoo hin taane biyyoonni Afrikaa hundi kan eeganidha. Ta'us garuu seenaa isaa kan dubbatu yoo hin jiraanne kan dhaggeeffatu hin jiru jechuudha. Nu seenaa akkanaa qabna. Maaloo nu dubbisaa jechuu hin qabnu. Filannoo garagaraa fayyadamuun odeeffannoo kennuu qabna. ዲጂታል ቴክኖሎጂን በደንብ ማስፋፋት teekinooloojii dijitaalaa daraan babal'isuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf hubannoon namtolchee yookaan AI yeroo ammaa waan ajaa'ibaa hojjetaa jira. Sirna barnootaa keessa seenuun aadaawwan qabnu seenaa keenya seeraan barsiisuun keessumaa daa'imman seenaa fi aadaa keenya akka beekaniif sirna barnootaa keessatti hammatamuun daa'imman akka baratan kan ta'u yoo ta'e bu'aan argamuu danda'a. Seenaa ofii irratti odeeffannoo kennuuf carraawwan jiranii fi teekinooloojii yeroon barbaadu fayyadamuun biyyi eenyummaa ishii isa sirrii akka mul'istuuf qofa osoo hin taane karaa dhugaan bakka isheef malu akka argattuuf humna qaba. Mootiin Jimmaa Abbaan Jifaar waraana Adawaa irratti deeggarsaaf dhiyeessiiwwan garaagaraa gumaachaa taasisuutu himama. Gootota shanan gibee hedduus gara adda waraanaatti erguun akka hirmaachisan ragaaleen seenaa ni mul'isu. Kana malees yeroo bulchitoonni biyyattii gara Adawaa imalanittis amaanaa biyya tiksuu fi eeguu fudhachuun kan tajaajilan mootiin Jimmaa Abbaa Jifaar ta'uun isaanii ni himama. Riippoortarri keenya Wasanaa Ugaachoo dhimma kanarratti maatii mootii Abbaa Jifaar keessaa tokko kan ta'an Abdulkariim Abbaa Garoo waliin turtii taasisuun gabaasa itti aanu Jimmarraa nuuf ergeera. Injifannoon Adawaa Itoophiyaanotaaf hiikoo guddaa qaba. Itoophiyaanonni hundi tokkummaadhaan diina isaa weeraruuf dhufe jilbeenfachiisanii deebisuun Afrikaanota hundaaf fakkeenyummaa kan itti agarsiisani. Injifannoon Adawaa gootummaan kan itti mul'atee fi injifannoo Afrikaanota hundaati kan jedhan maatiin mootii Abbaa Jifaar Abdulkariim Abbaa Garoo injifannoon kun akka galmaa'uuf Itoophiyaanonni hundi kaabaa hanga kibbaa bahaa hanga lixaatti irratti hirmaachuu isaanii ibsu. Adawaan kan gootummaan itti mul'ate kan biyyi gurraachi dura Awuroopaaf biyya adii itti mo'ate injifannoo guddaa ture. Injifannoon kun immoo Itoophiyaanota hundatti biyya hundaa bakka hundaa walitti dhufee giidoo tokkoon irree tokkoon tikkichummaa immoo. Waraanni Adawaa injifannoodhaan akka xumuramuuf gaheen gootota Oromoo olaanaa akka ta'e kan ibsan obbo Abdulkariim gootonni Jimmaas baay'inaan irratti hirmaachuu isaanii dubbatu. Jim dinagdeedhaanis utubaa utubdee biyyattii kan ammoo shanan gibee jagnoota gootota qaba. Jara akka Abbaa Diggaa, Abbaa Baaloo Diggaa Shuuree Guumaa, jara akka Abbaa Joobir Guumaa, jara akka Abbaa Quujjee Qiriphee Guumaa, jara akka Abbaa Luleessaa, jara akka Abbaa Raagoo, jara akka Giraazmaach Garoo, Asan Garimmaa, akka Firrisaa Abbayyoo Dooktar Moggaa, akka Jimmitti gennoonni hin faannomtu, Jimmitti karaa baasee boggojjoota harkaanfattee qamishii sassaabbattee Giraazmaachoon abaaree jettee shamballi garaafatte jedhamee geeraraan geeraa jira jedhamee biyyi beekamu kun gootota ciccimaa fudhatee deeme immoo nama kuma sadi keessa. Itti dabaluudhaanis obbo Abdulkariim mootiin Abbaa Jifaar waraana kanaaf deeggarsa qarshii fi meeshaa kan taasisan akka ta'ee fi mootiin Minilik gara dirree waraanaa wayita dhaqus biyya eeguuf mootii Abbaa Jifaar bakka buusuun akka deemanii ibsu. Ala dhaqanii Finfinnee gaanu xirri 21888 ala deemu egaa biyya eenyu haa eegu. Dudubbi keenya hin qaawwanaa faayinaan tokko eessuma Nugus Minilik Raas Daargee godhanii Raas Daargeedha ammoo nama lama Azaaji Wahni Walda Tsaadiq faa godhanii jara kaanis
isarraa kanaaf eenyuun guddaan immoo eegannaan mootii Abbaa Jifaar jedhama. Afaan beeku, walii galtee qabu, beekaadha, arjaadha, nagaadha, cimaadha. Nagaa gaafa kaan immoo egaa beekamaadha inni beeku jarrinu. Jara kabbaa jirgaa abbaa lixaa, jara nama fardaa walitti xirriqee lafaa walitti qabsiis, jara kabiyyaa baaloo abbaa baaloo diggaa shuree fa'ee isa danda'amanu miti. Mootii Abbaa Jifaar biyya eeguun isaanii suni seenaa keessatti yoomuu dagatamuu hin qabu jedha. Biyya nagaa, biyya jaalalaa, duniyaatti kanallee biyya nagaa Rabbii nuuf taasisuu jedha. Dhaloonni hadhaas injifannoo Adawaarraa barumsa fudhachuun Itoophiyaa badhaate dhaloota dhufu dhaalchisuuf tokkummaadhaan hojjechuu akka qabu ergaa isaanii dabarsaniiru. Kan kana hamma yoomii namaa gadi taana isa jedhuun ikonomiidhaanis dargaggeeyyiin keenya barumsaan hojii hamma yoomiitti dhaba. Diinagdee qofaa miti teeknooloojiidhaanis dhaqnee duniyaadhaan wal qixxaachuudhaaf harka wal qabannee Adawaarraa barannee garaa walii bal'annee nagaa waliin taane jaalala walii kennine yoollee rakkoon jiraate nagaadhaan hiikne sobnee walitti naquutu hin ta'in sobnee illee araarsine biyya keenya biyya nagaa biyya sooretti biyya namni biraati akka durii sana asitti dhufee ta'u haa ta'uudha. Dhaloonni amma injifannoo akka Adawaa dabaluudhaaf otoo waliin qoqqoodiin tokko ta'ee yummaa irratti qabsaa'uun hojjechuu akka qabu dhaamame. Itoophiyaan lammiilee ishee ol waan taateef dhaloonni seenaa guddaa biyya guddoo kana madaaluu kaa'ee darbuuf jaalala biyyaa injifannoo Adawaa irratti barachuu qabaa jedhan Yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa fi hayyoon falaasamaa Dooktar Xannaa Da'oo Asaantii Santuu dubbisee daawwannee walitti adeemna. Hayyee Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa falaasamaa fi qorataa Dooktar Xannaa Da'oo eeyyamamaa waan taataniif galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaan jedha. Gaaffii jalqabaa nuuf haa ta'u keessattuu gaa injifannoon Adawaa injifannoo uummattoota gurraachaati kan inni jedhamu maaliif jedhame? Hacuucamanii bittaa jala turani. Yennaa Adawaan dhufummoo Adawaan immoo uf qopheessanii uf toshanii karaa meeshaa ammayyaatiin barumsa ammayyaatiin teeknooloojii guddaadhaan nutti dhufanii garuu immoo waaqnis nu gargaaree uummanni Itoophiyaa irra aanee isaan deebise. Amma kuni warra gurraachaaf abdii ture. Qabsoo calqabaniiru gara iddoo garaagaraatti eegalaa jalqabaniiru. Qabsoon isaanii kun akka iddoo ga'u injifannoodhaan akka fixatan abdii isaanii ta'e humna isaanii kenne. Injifannoon uummattoota gurraachaa ta'e kun raayyaa ittisa biyyaafis ta'u lammiilee biyya keenyaaf injifannoo mo'achuu dhagahamtummaatiin addatti bu'uura maalii kaa'aaf laata? Injifachuu jechaan kabaja argachuu jecha dhaggeeffatamuu danda'u. Sodaachamuu danda'u uf agarsiiseeraaf ijaa ta'ee fi eenyumtu lafaa ka'ee jara kana lolee tananii injifadhee wanta barbaadu gochuu nan danda'a jedhee yaaduu hin qabu. Lama sadii yaaduu qaba yoo yaada qaba ta'e biyya kana waraanaaf dhufuudhaaf yoo ta'e. Adawaarraa dhaloonni ammaa jaalala biyyaa akkamiinidha kan inni fudhachuu danda'u? Jaalala biyya isaaf qabu Adawaarraa akkamiin dabaalee fudhachuu danda'a laata? Haadholiin keenya lama. Tokko haadha keenya ishii dhuunfaati. Lammaffaan biyya ofiiti. Biyyi sunis haadha ofiiti. Bobaa ishii keessatti dhalanne, jiraanne, guddifamnee kan jiraannu isheen. Jaalalli iddoo kanaatii dhufu haadha ofii hanjibbuun jiru. Amma waan hin taane argaa danee calqabne malee haadha ofii hin cabsunne. Ijaa kana jaalalli haadha ofii jaalalli biyya ofii baay'ee guddaadha. Biyyoonni Afrikaa hedduun alaabaa Itoophiyaadha kan isaan fayyadamanii. Erga maalii qaba laata kun? Itoophiyaan injifannoodhaaf ibsaan ibsite karaan argisiifte humna kan taate abdii kan taate Itoophiyaadha. Kun yaan agarsiisu
Tokkoffaa jaalalli Itoophiyaaf qaban tokko nuti tokko yaada akkasiyaan of keessaa qabudha yaadni isaa. Injifannoo akka Adawaa jiru sana dabaluudhaaf har'as seenaa kaayee darbuudhaaf egaa hidha laga Abbayyaallee fakkeenya fudhachuu dandeenya. Akkasuma immoo akka addunyaatti tokkummaa walooma kan mul'isu dhaloonni amma maal kaa'ee darbuu qaba laata? Hiyyummaa irratti baay'ee hojjechuu qabna. Walii galtee irratti baay'ee hojjechuu qabna. Isa of keessaa waan hin taane wal nyaannu dhiisuu qabna. Biyyin keenya unuu oole. Biyyi feennaa unuu ol ta'e unurraa dirqama baay'ee qabdi jechaadha. Ishii eeguu qabna, ishii toshuu qabna, ishii misoomsuu qabna, guddisuu qabna. Yennaa guddatte eenyumtuu ishiitti hin dhufu. Galatoomaa isiniin jenna maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhaa. Injifannoon Adawaa Itoophiyaan qabeenya ofisheetiin guddina barbaachisaa akka galmeessituuf carraa guddaa fi kaka'umsa kan uumedha. Miira Adawaa fayyadamuun dinagdee irratti injifannoo guddaa akka Afrikaatti galmeessuun murteessaa ta'uunis ibsameera. Yerusaalem Shimallis dabalata isaa qindeessiteetti. Injifannoo humna koloneeffattootaa irratti argamee fi bilisummaa Afrikaatiif karaa baneedha. Injifannoon kun injifannoo uummanni Itoophiyaa birmadummaa biyyasaa ittiin eegsifateedha. Itoophiyaan yaada ni danda'ama injifannoo Adawaa irratti agarsiiftes gama diinagdee mirkaneessuuf daandii eegalteerti. Adawaa irraa wanti nuun argannu guddaan birmadummaa ilaalchaati. Walabummaa yookaan birmadummaa ilaalchaati. Dhiibbaa tokko malee ilaalcha olaantummaa weerararratti olaantummaa mirkaneessuu bilisummaa yaadaa qabaachuu kan nu dandeessisedha. Wanti tokko gochuu akka dandeenyu kan nu barsiisedha. Humna ofiin dandeettii ofiin injifannoo olaanaa galmeessisuun akka danda'amu kan irraa barannudha jechuudha. Adawaan kanaafi karaa birmadummaa yaadaa injifannoo guddaa nu ta'a jechuudha. Sun maal nu fayyada? Birmadummaa poolisii diinagdee akka qabaannu gargaara. Poolisii sovereignty karaa imaammata poolisii baafachuudhaan bulchiisa lafaadhaan daldala adda addaaf imaammati ba'u imaammata birmadawaa ta'e dhiibbaa alaarraa walaba kan ta'e imaammata poolisii of danda'e akka qabaannu nu taasisaa jechuudha. Imaammanni hariiroo diinagdee Itoophiyaan biyyoota biroo waliin jalqabde bilisummaa diinagdee ardichaa mirkaneessuu keessatti shoora olaanaa qabaata. Hafuura Adawaa fayyadamuudhaan paan afrikaanizimii kana jabeessuudhaani diinagdee irratti injifannoo guddaa akka Afrikaatti galmeessisuun ni dandeessisa jechuudha. Kana gochuuf maal gochuu qabdi akka biyyaatti imaammati biyyi keenya hordofuu qabu yookaan wanti biyya keenya gochuu qabdu tokkoffaa regional integration in infrastructure irratti hojjechuudha. Walitti dhiinsa regionaalii biyyoota Afrikaa gidduu jiru jabeessu tokkoffaa akka poolisiitti kan irratti hojjetamuu qabu. Sun karaa maaliin hojjetama? Karaa infrastructure. Fakkeenyaaf humna ibsaadhaan Itoophiyaan shoora olaanaa taphachaa jirti. Biyyoota Afrikaa walitti hidhuudhaaf, biyyoota ollaadhaaf humna ibsaa kennaa jirti. Sanaan walitti dhiinsa guddaa uumaa jirti. Akkasumas daandiin xiyyaara Itoophiyaa biyyoota Afrikaa wal quunnamsiisuudhaan loojistikiidhaan hojii guddaa hojjechaa jira. Ammas buufanni xiyyaara Bishooftuu irratti hojjetamu kuni akka Afrikaatti biyyoota Afrikaa wal quunnamsiisuudhaan biyyoonni Afrikaa akka waliin hojjetan gochuu, akka waliin invest godhan gochuudhaan shoora olaanaa taphataa jiru. Itoophiyaan har'as ilaalcha Adawaa humna ofiitiin ni danda'ama jedhu qabattee dameewwan misoomaa garaagaraa irratti xiyyeeffannoo kennitee hojjechuun bu'aa argachaa jirti. Qindoominni hooggantootaa fi uummata gidduu ture injifannoo Adawaa keessatti qooda guddaa qaba. Kunis mootummaa fi uummanni waltumsuu akka qabu kan akeekudha. Adawaa irraa wanti barannu inni guddaan ni dandeenya kan jedhu self reliance ofiin qabeenya ofiin loojistikii ofiin humna namaa ofiin injifannoo guddaa galmeessisuu nu barsiise Adawaan. Onneedhaan kaka'umsaan tokkummaadhaan keessumaa kana Adawaa irratti calaqqisee hooggansi irra jiru mooticha irraati ajaji ba'u hooggansa kutaalii biyyoota adda addaa jiran bira ga'a isaanirraa immoo qotee bulaa bira ga'a ture. Hooggansi wal qabatee gubbaarraa hamma gadiitti deemu kun uummanni akka nyaataan uummanni duulu kun akka nyaataan of danda'u akka informeeshiniidhaan ragaa ga'aa argatu akkasumas kaka'umsa ga'aa akka argatu taasisee jira hooggansi yeroo sana jiru jechuudha. Kanarraati maal barachuu qabna? Mootummaan, private sectoriin akkasumas uummanni tokko ta'ee hojjechuu akka qabu, waltumsuu akka qabu Adawaan nu barsiisa.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Etv Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa sa'aatii 12 irraa eegaluudhaan isin biraan gaatollee goolamneetii kan jiru irra deebi'uudhaan baga injifannoo yaadannoo Adawaa waggaa 130ffaa nagaan isiniin ga'e jecha odeeffannoo galgala kanaaf qindeeffannee hangammaa turanii heeraan silashiin ture irra deebiin isaa sa'aatii 4tti argachuu dandeessu qopheessaa bifa biyyaa Awwal Huseen akkasumas ogeessota istuudiyoo mara waliin turre halkan nagaa isiniif haa ta'u olaa bulaa. jalqaba tokko jedhee yoo utubaan dhaabbatu injifannoo boodas itti fufee baargamaa asitti wal dubbisuun dhufe barreeffama malee ergaa dabarfachuu bara dhufee darbu waan haaraa gammachuu dhaloota haaraa addunyaa karaa foddaa sagalee barruu harkaarraa guddinni itti fufeera. Hojiin salphatee jireenyi mijateera. Ajab teknolojii nutammoo 5G walittaan sun dhaloota 5 ciminaan tajaajilaa dhaabbata goota injifannoo labsu Itiyoo Telekoom. Abbootii qabeenyaa sanadoota investimentii fi namoota sanada investimentii aksiyoonaa irratti hirmaachuu barbaadan hundaaf abbaan taayitaa gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa sirna gabaa kaapitaalaa ammayyaa fi elektiroonikii diriirseera. Akkaataa sirna kanaan sanadoonni investimentii hundi kuusaa maallaqaa giddu galeessaa keessatti elektiroonikiidhaan galmaa'uun buluu akka qaban labsii gabaa kaapitaalaan murtaa'eera. Kanaafuu sanada investimentii irratti hirmaachuu kanneen barbaadan hundi daldalli keessan eegumsa seeraa fi to'annoo guutuu akka argatuuf tajaajila kennitoota hayyama qaban kanneen akka waldaa aksiyoonaa CB Capital Investment Bank, waldaa aksiyoonaa Wagagan Capital Investment Bank, waldaa aksiyoonaa Etio Fidelity Securities, Awash Capital, waldaa aksiyoonaa Gadaa Capital biratti herrega keessan banachuun gabaa seeraa irratti akka hirmaattan isin beeksifna. Abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa faayinaansii hunda galeessa badhaadhina waliiniif. Wogana dabde ganaki lafatti warite kabakarite warite ulakakarite Tasum kawarakaatu kalbeenu fudhatte joollale yaamaya barbikan keessa garma naannoo guyyaa bareedna itus bareedduma
Ore koko seu Warite kakabatarite Warite olakatarite Bisinikatia bishanagatia Yenyu sifudate sasigodate Yenyu sifudate sasigodate Ayo tia jadi kamasikabate Zero Rakee addunyaa ajaa'ibsiise. Kallattii afraniin tokkummaaf kan dhaabate. ትላንትና ሳምረን ነገን አድምቀን ዛሬን የምንሰራ ከምናይት ማልዓወት ለሞን ውዕሎ ልምዓት ከማያታትና ጸኒዕና ብቃልና dareenka geesiyadu uu ku qolqolo biyo xireenka Abbay adwada labaadna lagu xaqiijiyo joogtayn shaqo aranaaka fayaya nimiga silayti reebu iddiyan diifu nimiga ijoollee adawaa sabboontota Afrikaa gootota tokkummaa addunyaa ajaa'ibsiisan አድዋ የድላችን ምንጭ የስራችን ጉልበት Kabajasiif mala addunyaa jaalala soortuwaadha yeessaa yawwisuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni gaafanaare soortuwaadha yeessaa yawwisuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni gaafanaare soortuwaadha yeessaa yawwisuu ambadaare Zuma tunubia, gomu ilmangesi,
ormiin ilmaan kee itti waan joormaa itti jittee morma hardallee guuteraa ol lubbuusiif laatu waa ittiin gaaffitu lafee keetiin lafee dadhabsan malee si dadhabsiisuudha haadha safuuf duudha humna siin dorgomu ormi eessaa fuudha utuutee harkasaa qabwaaqni badaasee harkormaan hir'isu ilmaan kee wal taane acheerraa jabeessina galmi